Tadrichisu. Kiristoos eenyudha kan jedhu wal barsiisaa turre. Taadaa Kiristoos eenyu jettee amantareeti. Jalqabnoo re'anaaf si baqanii yoo dhaggeeffatee si dhaggeeffatu irraa ba'inatti fakkaata. Ayyee itti fufi. Biraa isaanii jiranii yoo deebi'an qorra bitan rakkoo tokko hin qabu itti fufi. Haa ta'u macaafa qulqulluu qabatteerta? Ishi. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 dhaqee banadhu ishi. Ayyee dubbisi. Siin dubbisa gaditti. Ayyee. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin galleetti of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Fakkaattii namummaatiin waan hundumaanis nama ta'ee argame. Kana dura naman turre jechuudha. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaas nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isaa maqaa kamirrayyuu caalaa kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irra jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Waaqayyo abbaan eewuudhaaf ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuu jiru jedha. Okay, tumurtii jirti. Kanaafiyyuu maal ta'uu isaa irraa furanna amma qabxii kanaaf. Amma as keessatti kan Mansuurii wajjiniin jalqabnee turre eenyummaa Kiristoos eenyummaa isaa. Kiristoos eenyuun? Eenyummaa Kiristoosiin kan nuyi barachaa turre. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 kanarratti gaafa fudhannee ilaallu. Na dhaggeeffadhu addunyaa. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 irratti qabxii kana maaliif fidattee maal ta'uu isaa ibsa? Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru. Bifa waaqayyummaatiin jechuun maal jechuudha? Bifa waaqayyummaatiin jechuun maal jechuudha? Bifa waaqayyummaa jechuun waaqayyoon akka inni ture, uumaa waaqaaf lafaa akka inni ture. Waan hundumaa akka inni ture. Eenyu akkas jedhee hiike? Eenyu akkas jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 dhaqee baafadhu. Never waa'ee Yohaannis tokkotiin walirratti ammoo iyyuu hin fidu. Qabxii kana addunyaa. Akkas jechuudhaan dubbatu. Kookeetiin muitii qabaa fi waliin. Kookeet muitii. Okay. Akkas jedhe inni bifa waaqayyummaatiin otoma jiruu jedhe. Bifa waaqayyummaatiin jedhameetiin Filiphisiyoos irraa dubbatu kuni waa'ee uumamuu Kiristoos kan inni dubbatudha jechaadha. Ragaa kana Efesiyoon boqonnaa 4 ammootiyyu 24 deemneetiin haalalu. Efesiyoon boqonnaa 4 ammootiyyu 24 irratti maal jedheetiin lafa kaahee Baaybilichi namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa fakkaattii waaqayyootiin uumame uffadhaa jedhame. Fakkaattii waaqayyootiin kan uumame uffadhaa kan jedhame kun eenyunni Kiristoos jechaadha Yesuus Kiristoos. Filiphisiyoos boqonnaa 2 ammootiyyu 6 irratti inni bifa waaqayyummaatiin jedhee gaafa lafa kaahu waa'ee Kiristoos ammootiyyu uumamuu isaa kan inni dubbatudha. Faakana wangeela seera uumamaa boqonnaa 1:27 irratti Waaqayyo kana booddee akka fakkaattii isaatti nama hin uume jedhe. Inni fakkaattii waaqayyotti uume sun eenyunni Aadam. Filiphisiyoos boqonnaa 2 ammootiyyu 6 kan jiru waa'ee ammootiyyu uumamuu Kiristoos kan inni dubbatudha jechaadha. Haya Fufniin haalalu qabxii kanarra walii galla miti bifa waaqayyootiin uumamuu isaa kenne ammootiyyu uumame waliif galla. Eeyyeen. Ayyee waliif galla. Erga uumame ammootiyyu nuti waaqa jannatiin hin amannu jechaadha. Okay, inni bifa maal jette? Naan galle ishee tamma itti istiirra naa deebi'e. Bifa waaqayyootiin jechuun uumamuu isatti waliif gallaa miin sin jedha bifa waaqayyootiin akka hin uumame.
Eeyyeen sirriitti. Okay. Kanaaf Filippisiyoos boqonnaa lama lakkoofsa lamarra kan inni jiru bifa waaqayyo yeroo jedhu Kiristoos waa'ee uumamuu Kiristoos kan inni dubbatudha. Waliif galla? Eeyyeen sirriitti walii galla malee. Okay, Yesus uumamuu isaa waliif galla. Hayyee, thank you, galatoom. Ulfinna waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabanitti hafanitti hin lakkoofne jedhe. Ulfinni waaqayyummaa kun ulfinna maaliiti? Ishee kanarra hin darbin. Ishee kanarra deebi. Ishee kana na ibsi. Darbuuf hin jiru laal. Ulfinni kun ulfinna maaliiti? Ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin ulfina isa kam abbaa isaa wajjin wal qixxeessu. Okay, thank you, galatoom. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 haa dubbisnu ishii. Qabxii kana jechaadha. Baay'iliin hiikin. Dubbii kana erga dubbate booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee jedhe. Yaa abbaa yerichi ga'eera. Ilmi kee ulfinna akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinnatti ol fudhadhuu jedhe. Ulfinna akkasiif kennuuf. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite inni immoo warra ati isaaf kennite hundaaf jireenya barabaraa haa kennuuf si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ergites beekuun isaanii jireenya barabaraati jedhe. Ulfinna waaqayyummaa kan Yesuus Kiristoos eenyurraa fudhate? Waaqayyo irraa fudhate. Eshi, thank you, galatoomi. Amma koitka erga ammootiyyuu ulfinna waaqayyummaa kana abbaa irraa fudhate waaqayyummaan ammootiyyuu hin kennamtu jechuudha. Itti fufnee alaal Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti. Akkuma nuyi tokko ta'an isaanis tokko haa ta'aniif ulfinna ati anaaf kennite ani isaaniif kenneeraa jedheetiin hin dubbate. Eenyu? Kiristoos jechaadha. Amma iddoo kanarratti ulfinni waaqayyo Yesuusiif maal kenne? Ulfinna waaqayyummaa kennee miti? Barattoonni ulfinna waaqayyummaa qaban moo qaban? Fakkaattii qabu malee bifa waaqayyummaa bifaan hin fakkaanne. Olbaleeyyaa na guddisaa laal akkasii miti. Olbaleeyyaa na guddisaa maal jechuutti jiru? Ulfinna ati anaaf kennite isaaniif kenneeraa jedheetiin hin dubbate. Ulfinna ati naaf kennite isaaniif kennee jira jedheetiin hin dubbate. Siif galee? Ulfinni waaqayyo Filippisiyoos boqonnaa lama lakkoofsa ammootiyyuu 6-7 nu kaafne waaqayyo Yesuusiif ulfinna waaqayyummaa kenneemi. Eeyyeen. Kiristoosis ammootii ulfina san fuudhee eenyuuf kenne? Barattootaaf kenne. Barattoonnis ammootiyyuu ulfina waaqayyummaa ni qaban. Kiristoos fakkaattii waaqayyootiin uumame jetteetiin waliif galleetiin hin jira. Uumamuu isaa waliif galleetiin jira. Ulfina waaqayyummaa kana eenyutu kenneef jennaaniin abbattu kenneef. Kana jechuun ammootiyyuu tokkummaa yookaan ammootiyyuu waaqayyummaa sana hin qaban. Ulfinna abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessuu jedheetiin hin dubbate. Jalqaba irratti himni suni jechaadha. Hima kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anaaf abbaan tokko jedhe. Tokkummaan kun tokkummaa waaqaati miti. Yaadaan tokko jechuudha malee Yesuus Kiristoosiif abbaan waaqummaa keessatti tokko wanti jedhame hin jiru jechaadha. Ulfinna sana fuudhee Yesuus Kiristoos eenyuuf kenne? Barattootaaf kenne. Barattoonnis ammootiyyuu ulfinna maalii qabanii? Waaqayyummaa kan isaan qabanii jechuudha. Itti fufneef Filippisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa ammootiyyuu 8 irra kan jiru ka'ati kaaste sana haa dubbisnu. Maal jedhee? Inni gad of deebisee hamma du'utti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e jechuun maal jechuudha? Ni ajajame jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 irratti waanan dubbadhu bichuma sana ergattuun abboomamaa ofii kootii hin dubbanne jedha. Waaqayyo Yesuusii erge kana yookaan ammootii Yesuusii uume kana maal godhe? Ni abboome. Yesuus Kiristoos dubbii dubbatu abboomamuudhaan waaqayyo isa uume kanarra dhagahuudhaan kan inni biyya lafaatti dubbatu jedhe. Kanaafis jedhe waaqayyo inni wanta hundumaa danda'u sun waan hundumaa irra caalchise jedhe. Nuti kan nuti jechuu jirru waaqayyo Yesuus Kiristoos waan hundumaa irra caalchise kana isa kanatti waaqa jechuu jirra malee isa kana bichatuyyuu tokkocha jechuu jirra malee Yesuus Kiristoosii miti jechaadha. Waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe jedhe. Maqaa isaa maqaa kam irrayyuu caalu kenneeraafi jedhe. Wanti kun nuti yaaduma akkanatti ammootiyyuu siin waliif galuudhaaf akkana deemna malee fiishkaal rakkoo guddatuyyuu jira jechaadha. Iddoo kana osoo Baayibilii keessa galseennitiin hin lalle jechaadha. Ayishi waaqayyo mee Yesuus Kiristoosiin maqaa kam irra caalu kenneef? Maqaa hundumaa irra caalu. Maqaan sun kaminni maal jedhama? Ilma Waaqayyoo Abbaa jedhamee kan inni waamamu. Maqaan sun maal jedhama? Maqaan sun Yesuus Kiristoos qofti ilma Waaqayyooti miti.
Fakkeenyaaf Israa'el yookaan ammootiyyu Yaaqoob ilma Waaqayyoo isaan gafaa jedhamee jira. Wangeelli Maatiyoos boqonnaa 5:9 irratti nuti ilma Waaqayyoo jedhamneetiin hin jira. Maqaan wanti hundumaa irra caalu kan Waaqayyo Yesuusiif kenne kun kam jettee amanta? Maqaan tokko hin jiru. Yesuus yoo kan jettu taate Baayibilii keessatti Yesuusii ammootiyyuu 9tu jira. Keessaa tokko Iyyaasuu ilmi Nuuni. Iyyaasuu ilmi Nuuni maqaan isaa ammootiyyuu Jiitas jedhameetiin kan inni jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 5:45 irratti jechaadha. Boqonnaa 7:45 irratti jechaadha. King James Version yeroo laalteetiin hin dubbistu Iyyaasuu ilmi Nuuni Jiitas jedhanii ni lafa kaan jechaadha. Maqaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo waan hundumaa irra caalu kan inni kenneef tokko illee hin jiru. Abbaa Filiphisiyoos hin barreesse kana maaliif akka inni akkana fide ani hin beekutin jechaadha. Nuti kan nuti jechuu jiru Waaqayyo Yesuus Kiristoos ol qabee kan maqaa hundumaa irra caalu isa kenne isa kanatti Waaqa jechuu jirra malee Yesuus Kiristoos Waaqa jechuutti hin jiru. Kanaanis jedhe warri bantii Waaqaa keessa jiran warri lafa jala jiranis hundinuu ulfinna maqaa Yesuusiif jilbifatanii akka sagadan godhee jedhe. Yesuusiif hin sagadan. Maaliif sagadu isaaf? Maal waan inni kan isaan sagadaniif? Yesuusiif hin sagadanii anatu sitti hima dhageeffadhu. Yesuusiif hin sagadan. Sababaan isaa Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:39 irra kan jiru siif dubbisa. Silumaafuu Baaybiliidhaan hiikina waan ta'eef jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:39 irratti maal jedhe xinnoos irraa hiikee addaa isaatiin gombifame eenyu Yesuus Kiristoos jechaan yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinnaa kana kun ana irra haa darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u. Yesuus Kiristoos maal ta'e addaa isaatiin gombifame abbaa isaatiif kan inni sagadeetiin jiru jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:22 irrattis ammootiyyuu maaltu jira jetteetiin gemtee gaafa laaltu Yesuus Kiristoos intala Yahuudittiitiin maal jedhee isin waan hin beeknetti sagadduu jedheen intala Yahuudittiiti. Nuyi garuu waan beeknutti sagannaa jedheetiin lafa kaa'e jechaadha. Eenyu Yesuus Kiristoos. Nuyi jedhe laal warri Yesuus Kiristoos wajjin waaqa tokko waaqessan qaama beekuuf sagadan. Inni sun eenyunni isa Yesuus Kiristoos uume kan Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:9 irratti ammootiyyuu sagadeef sana isa sanii jechaadha. Hayyee ulfinna maqaa Yesuusiif ammootiyyuu eenyuuf sagadan jettee gaafa laaltu abbaadhaaf sagadan malee Yesuus Kiristoosiif hin sagadan. Qoy Filiphisiyoos boqonnaa 2 sana itti haa xumurru jechaadha. Isaayaas irra kan jiru tokko maal akka ta'e kan nuti waliin laallu jechaadha inshallah. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa ammootiyyuu 9 irra jechaadha. Maal jedhee kanaanis warri bantii waaqaa keessa jiran warri lafa irraa warri lafa jala jiranis hundinuu ulfinna maqaa Yesuusiif jedhe laal. Maqaa Yesuusiif eenyuuf akka sagadan waliin laalla jechaadha. Maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godhee jedhe Yesuusiif hin sagadan jechaadha. Arrabni hundiniyyuu ulfinna Waaqayyo Abbaatiif laal ulfinna Waaqayyo Abbaati Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jira jedhe. Qabxiin kun I think Baaybiliin kun Okay, no problem. Bar gooftaa akka ta'e gooftaa ta'uun isaa ammootiyyuu Yesuus Kiristoos gooftaa jechuun waaqa jechuudha jimmiiti. Mee Isaayaas boqonnaa 45:23 irra jiru deemneetiin haa dubbifnu. Eenyuuf ammootiyyuu jilbifataniitiin sagadan inshallah inni laala 45:23. Okay. Akkas jedhe. Hima kanarratti maal jedhe lakkoofsa 22 irra. Isin warri andaaraa lafa jiraattan hundinuu gara kootti deebi'aatii fayyina argadha. Ani Waaqayyoodha ana malee Waaqayyo kan biraan jiru jedhe Waaqayyo Yesuus Kiristoos uume kun jechaan. Itti fufeetiin jilbii hundinuu anaaf akka jilbiinfatu jedhe. Ulfinna maqaa Yesuusiif jilbii hundiniyyuu ammootiyyuu Yesuusiif osoo hin jilbifanne Filiphisiyoos boqonnaa 2:9 irra kan jiru jilbii hundiniyyuu maqaa Yesuusiif abbaadhaaf jilbifata yookaan karaa Yesuus Kiristoos barsiise saniin abbaadhaaf jilbifata yookaan karaa Yesuus Kiristoos barsiise saniin abbaadhaaf sagada. Hattaan Yesuus Kiristoos abbaaf jilbifata abbaaf sagadaa jechuudha. Erga san itti fufeetiin maal jedha arrabni hundiniyyuu anaan akka kakatu wanti qajeelaan afaan koo keessaa ba'es akka hin deebine maqaa ofii kootiin kakadheeraa jedheetiin dubbata.
dubbate jedha. Eenyu Waaqayyo jechaadha. Waaqayyo kun maal jedhe ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru jedheetiin hin dubbate. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa ammootiyyuu 6 hanga 8 irra jiru kan ati ammootiyyuu fidde tokkoffaa uumamuu Iyesuus Kiristoos kan inni dubbatu, lammaffaa namni ammootiyyuu karaa Iyesuus Kiristoosiin ammootiyyuu waaqa tokko akka waaqessu kan inni dubbatudha malee Iyesuus Kiristoos waaqa asiin dura ammootiyyuu waaqa wanti jedhamu achirra hin jiru jechaadha. Itti fufii gaafii kan biraa qabatte. Amma mucaa faana kan nuyi haasaa turre baay'ee sanaa ibsaa oolte anis yeroo qabaadhe yoo na dhaggeeffachaa deemte baay'ee gaariidha. Anis amma dandeettii koomman dubbiseen si ibsa. Kiristoos eenyudha kan jedhu dubbisaa oollee inni bifa waaqayyoo uffatee kan inni dhufe Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga lakkoofsa 11tti jilbii hundumtuu isaaf jilbeenfachuu akka inni danda'u arrabni hundinuu ulfina waaqayyoo abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka inni ta'e beeksisuuf jiru jedhee kan inni ta'e gooftaa akka inni ta'e. Gooftaa akka ta'e gooftaa akka ta'e garuu ni dhagamaami. Biratti wanti kun wanti sun timbiitii raawwatamedha. Timbiitii raawwatamedha. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 23 irra kan jiru jilbi hundiniyyuu kan inni ittiin jilbiifatu Waaqayyo Iyesuus Kiristoos sana fakkaattii isaa irratti uumedha. Dubuma Iyesuus Kiristoos fakkaattii Waaqayyootiin uumame naan jetteetiin hin ture. Kan Iyesuusin uume. Jilbi hundiniyyuu kan isaaf sagadu, arrabni hundiniyyuu kan isa laalleessu isa. Ulfinna maqaa Yesuusiif jedhameetiin kan jiru ammootu Iyesuus Kiristoos Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti namni takkattiin kara kiyyaan malee namni takkattiin anaan malee arbaa bira gahuu hin dandeettanii kan inni jedhe san jecha. Barsiisa Iyesuus Kiristoos gaafa ati hordofte abbaa bira gahuu dandeetta karaa Iyesuusiin abbaadhaaf ammootiyyuu ka ati sagaduu dandeettudha malee Iyesuus Kiristoosiif miti. Iyesuus Kiristoos gooftaadha yoo kan jettu taate gooftaa maalii akka ta'e gooftaa kam akka ta'e ammootiyyuu waliin laaluu ni dandeenya jechuudha. Qoy Iyesuus Kiristoos jechuun maal jechuudha? Hiika Iyesuus jechuun na gaafatte? Ayyeen. Yesuus jechuun Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Yesuus jechuun hiikisaa kanadha? Hiikni isaa akkasii. Iyesuus Kiristoos jechuun bifa ittiin Waaqayyo abbaan ittiin gara biyya lafaatti dhufee ittiin namootatti mul'atedha. Never akkas jechuudha jedhu. Akkas jechuudha miti. Akkas amma haqeen kutaa tokko sitti agarsiisa. Akkas jechuudha miti. Yesuus jechuun hiikni isaa akkas jechuudha miti. Komantaroota yoo kan dubbisu taate galmee jechoota macaafa qulqulluudhaa dubbisu. Iyesuus Kiristoos jechuun hiika macaafa qulqulluurraa natti agarsiisa. Macaafa qulqulluu irraa Iyesuus Kiristoos jechuun ammootiyyuu macaafa qulqulluu irra hiikni isaa hin jiru kana jedheetiniin. Macaafa qulqulluu irra hiikni isaa kan inni jiru masiihii fi wanta jechuudha. Gariyyuu laa siifan dubbisa. Kitaabicha amma bira jiru malee sittiin agarsiisa. Galmee jechoota macaafa qulqulluu irratti Iyesuus jechuun Waaqayyo fayyisaadha jechuudha jedheetiniin lafa kaa'e. Iyesuus fayyisa jechuudha miti. Hiika isaati malee jechaadha. Walumaa gala amma sila kan haasaa turre safaana dhaabne eenyummaa Kiristoos. Filiphisiyoos sanirra waa takkan si gaafadha qabdee ati ittiin beeku. Kiristoos bifa Waaqayyootiin jechuun bifa Waaqayyootiin uumame jetteemi? Eeyyeen. Eenyutu uume? Waaqayyo abbaatu gara biyya lafaatti erge. Eenyutu uumeen jedhee bar? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaatu uume miti? Eeyyeen. Uumaan tokko malee ni jira? Uumaan tokko malee hin jiru. Waaqayyo abbaa malee uumaan biraa ni jira? Kan biraan hin jiru. Okay, galatoon kan biraan jiru. Waaqayyo abbaan Yesuusiin maaliin uume? Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dhaqinaa ibsa ishee kan ammoo gaaffii deebii kanaatii fi isaanuma Yohaannis tokkoof hin deemutti hin jira laalani. Waaqayyo abbaan Yesuusiin maaliin tokko sana dhaqiitii mee dubbise ishee. Isuma kana dubbachuuf hin deema kana qofa laafnaaf kaa'e. Yesuus Kiristoos uumama naan jetteetiin.